Waxabajjishan 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Alamaayooti. Manni maree ministeerotaa har'a walgaheera baajeta gara tiriliyoona 2 irratti mari'ataa ture. Manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii isaa idilee 47ffaa har'a taa'eera. Walgahii kanaatiin wixinee seeraa 2 irratti kan mari'ate yoggaa ta'u tokko waan baajeta mootummaa bara dhufuu ilaallatudha. Manni marichaa wixinee baajeta bara 2018 mootummaa federaalaan qophaa'e itti dhiyaate irratti yaada kennaa ture. Wixineen baajetaa sun karoora misooma mootummaa waggaa 10 keessatti milkeessuuf qabate. Oomisha guddisuu, eegumsa biyyaa cimsuu, namoota qe'ee irraa buqqa'an deebisuu fi raawwii bara baajetaa kana giddu galeessa taasifame kan qophaa'edha jedhameera. Akka kanaan baajetni mootummaa federaalaa kan bara dhufuu qarshii tiriliyoona 2tti dhiyaatu akka ta'uuf ministeeronni gama isaaniin dabarsanii akka ragga'uuf ammoo caffee federaalaatti ergameera. Wixineen lammaffaa irratti mari'atame namootni dhuunfaa teekinooloojiitti dhimma ba'anii carraa hojii haaraa uummachuuf tajaajila saffisaa isaatiin kennuu kan dandeessisu irratti kan xiyyeeffatedha. Innis gama isaaniin fudhatama argatee akka ragga'uuf ammoo gara caffee yookaan paarlaamaatti darbeera. Odeessi kun kan argame toora FB waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa irraati. Manni murtii godina Faafaam gaazexeessaa Ahmad Awwagaa akka hidhamu murteesse. CPJ'n cimsee balaaleffateera. Hundeessaa fi gaazexeessaa Jigjigaa Televizyinii Neetwoork kan ta'e Ahmad Awwagaa yookaan Ahmad Abdii Omar eebila 23 qabamee mana hidhaa galfamee ture. Galaachichi jalqaba kan ittiin himatamee ture abbaa gurbaa mana hidhaa naannoo Sumaalee keessatti reebicha poolisiitiin du'eera jedhamee odeeffamaa ture sana wajjin afgaaffii taasiseen dubbii kakaasteettaa kan jedhu ture. Kan biraan fuula feesbuukii isaa jalatti yaada namni biraa barreesseenis kan keetii jedhamee himatamee ture. Boodarra immoo himanni lamaan irratti banamee ture gara labsii haasawaa jibbiinsaa kan bara 2020 keessa ba'eetti jijjiirame odeessa sobaa facaasuu fi uummata fincilaaf kakaasuu kan jedhuun himanni irratti baname. Eebila 17 keessa immoo naannoo Sumaalee keessa filannoon maqaa malee hin jiru. Uummatni ukkaamsameera. Haqa hin qabu kan jiru carraaduu fi ajjeefamuuti jechuun feesbuukii isaa irratti barreesseera jedha himanni isa irratti dhiyaate. Naannoo Sumaaleetti manni murtii godina Faafaam kan magaalaa Jigjigaa jiru galmee himatamaa kanaa ilaalaa erga ture booda caamsaa 22 gaazexeessaa Ahmad Awwagaa yookaan Ahmad Abdii Omar balleesseera jedhee waggaa 2 akka hidhamuuf murteesse. Jaarmiyaan mirga galaalchotaaf baabsu CPJ'n ammoo murtee kanaa fi himata isa irratti dhiyaate waan haqaa miti jechuun cimsee balaaleffateera. Jaarmiyichi ragaa Ahmad irratti poolisiin dhiyeesse karaa qaama Voos TV jedhamuun dhugummaa isaa qorachiiseen ture jedheera. Waan akka ragaatti itti dhiyaate kan gaazexeessichi hin barreessine garuu fuula feesbuukii isaa jalaan namni biraa yaada mataasaa katabe akka waan kan isaatti fudhatamee isa balleessaa taasisuun murtichi waan haqa dabeessadha jedhee balaaleffate. CPJ'n barreeffamni Ahmad eebila 17 2025 FB isaa irratti barreesse tokkoon isaayyuu kan lolaaf uummata kakaasu of keessaa hin qabu jedheera. Kanaaf badiisaa malee Ahmad waggaa 2tti murteessuun mallattoo mootummaan karaa dhaabbata abbaa taayitaa sabaa himaalee Itoophiyaatiin sabaa himaalee bilisaa ittiin ukkaamsaa jiruuti jedhe. CPJ'n battaluma eebila darbe keessa galaalchitoota biraa 6tu biyya kana keessatti hidhamaniiru jechuun ibseera. Caamsaa 27 2025 pirezidaantiin naannoo Sumaalee Mustafaa Muhammad Omar galaalchitoonnis ta'an namni biraa naannicha keessatti sababa sabaa himaalee hawaasaa irratti sababa yaada isaanii barreessaniif kan hidhamu hin jiru jechuun BBC Afaan Oromoo Sumaaleef deebisanii ture. Maddi oduu kanaa ifx.org-dha. Oduu keenya ittaanuun lammiin Eertiraa hundi gara Ameerikaa deemuu akka hin dandeenye dhorkameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiileen biyyoota 12 gonkumaa akka Ameerikaa hin seenne kan dirqu ajaja kennaniiru. Isaan keessaa tokko kan Eertiraati. Biyyoota 12 lammiileen isaanii gonkumaa akka Ameerikaa hin seenne dhorkaman keessaa 7 biyyoota Afrikaati. Isaanis Eertiraa, Somaaliyaa, Sudaan, Chaad, Liibiyaa, Ikwaatooriyaal Giinii fi Rippaabilika Dimokiraatawaa Kongooti. Warri hafan 5 ammoo Afgaanistaan, Haayitii, Yemen, Iraanii fi Maayinaamaaridha. Isaan kana malee biyyoota 7 irratti ammoo akka hin daawwanneef danqaan kaa'ameera. Isaan ammoo Afrikaa irraa Seeraaliyoon, Toogoo fi Burundii, Ameerikaa Kibbaa irraa Kuubaa fi Veenzuweelaa, Awurooppaa irraa Turkmenistaan, Eeshiyaa irraa Leeyoosiidha. Pirezidaantiin Tiraamp kan beeksisan roobii kaleessaati. Ajajni isaanii kun kan hojiirra oolu eegalu ammoo wiixata dhufu akka sa'a achiitti guyyaa walakkaa yookaan sa'a 12 irraa kaaseeti. Warri tikeetta bitatan illee buufata xiyyaaraa irraa deebifamuuf jiru. Sababni kaa'amee nageenya biyyattiif kan jedhudha.
namootni biyyoota biroo Ameerikaa daawwachuuf viizaa argatanii gamas deeman yeroo kennamee fi keessatti deebi'uu diduun achi keessa turu. Dilbata darbe Koloraadoo Booldeeritti gocha golleessummaa raawwatame waan kanatti hidhaniitudha. Kan akka sababaatti dhiyeessan namichi waan sana raawwate jedhame lammii Ijipt kan viizaan isaa irra darbe yeroo deebi'uu qabutti osoo hin deebiin hafedha. Akkasuma ta'ee Ijiptiin garuu tarree biyyoota dhorkaa yookaan daangaan irra kaa'ame keessa hin jirtu. Akka suursagalee marsariitiirra deemaa turetti Tiraamp akkuma marsaa lammaffaa kanatti marsaa jalqabaa bara pirezidaantummaa isaanii yookaan bara 2017 keessas lammiilee biyyoota torbaa irratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhatanii ture. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.